warra soda jistu injiraatu dachee gubbaa horteen keessan kuma dhibbaa xiqqaaf guddaa jaarsaaf jaartii uwwiftanii akka biyyaa jaguuttanii mucaa keessan dhala isaanii harka buuftanii biqilaaf booka qabdanii foolii bultii walumtanii ba'aaf dhiyaaf riyaa'ee xiqqaa nyaatatti gattaa'ee guddaa muree afaan wal kaa'ee isin eebbisuutti ka'e marti namaa quufee sirbee awwaaresee lafa dhiitee dibbee reebee daadhii aadaa fuuskii jabanaa wal baasee abbuuqqatee dhangalaasee lafa dhiitee dhukkee kaasee ragaa ta'ee isin geggeesse. Isinis milkiin galtanii gala ifaa walaammattanii kikiksaa waliin kolfaa ragaa keessan waaqni argu kan isin lachuun qofti beeku kabaja waaqayyo guddaa miixuuf hiixuu garaaf dugda nadhii jaalalaa wal soortanii halkan bultii qulqullooftuu eegaltanii. Jaalalli keessan akka kan kaanii hin taane biddaaf bishaanii hin bobee ittuu ife mi'aadhumaan itti fufe. Har'a garuu abbabbaatu karaa karaa bakkee labaa bultiin wasaasaadha jennaan gootan taphaa. Jara namaaf wal mufattumuu fi hamaa manni keessan galeensaa sun maaf diigama araarama. Quba qabduu isin tufaa jira martuu isa kamiif wal qoccoltu eenyutu kaate karaa jiruuf jireenyaarraa. Jaarsa waamnee mareen furra akkamittiin warri tokko waliin odaa jireenya ofii bareechachuun bultiin booda qaamni laafaan waan xiqqoodhaan taraaramaa nagaa wayyaa warra soddaa araaramaa. Jaarraa jaaraa maxxansa tokkoffaa bara 2010 Abdii Habtee Qajeelaa.